Ashama akkam jirtu hordoftootni amantaa kiristaanaa marti baga guyyaa fannoon isin gahe. Qophii keenya irraa keessatti hiika amantaaf aadaa ayyaana kanaa irratti gabaasa qabna. Biyyoota hambaa keessa lammiileen Itoophiyaa jiraatan ayyaanota lakkoofsa biyyaan isa kabajamu moo isa biyyoota ormaa isu keessummaa qabna. Namoonni biyya kana yeroo baay'ee turanii kan biyya kana kabaju kan lamaan saayyuu warri kabajan jiru baay'inatti garuu kan biyyaadha kan nuun kabajnu. Mootummaan Itoophiyaa nageenya biyyaalessaa ilaalchisee akeekkachiisa baasu lammiileen Itoophiyaa ammas loltuu Raashiyaa taanee qacaramnaa jedhan eembasii Raashiyaatti mul'atan waan jedhaniif odeessaalee kaanis isinitti himna. Ani Galaanaa Balay nu waliin tura. Mootummaan Itoophiyaa kanneen nageenya uummataa gama adda addaan jeeqan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksise. Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa kan qaamolee tikaa fi nageenyaa of keessatti qabatu dhimma nageenya yeroo irratti mari'achuun ibsa baase keessatti gareelee fi nama dhuunfaa uummata walitti buusan qaamolee odeeffannoo sobaan nageenya biyyaaf uummataa jeeqan akkasumas karaa seeraan alaa warra hidhatee nageenya booressu irratti tarkaanfiin seera kabachiisu barbaachisaa ta'e akka fudhatamu waliigaltee irra gahameeraa jedhe. Weerara lafaa saamichaa fi gochoota goyyumsaa irratti warra hirmaatan irrattis tarkaanfiin ni fudhatamaa jedheera. Haaluma wal fakkaatuun geejiba uummataa fi hojii misoomaaf investimentii kan gufachiisan shaqaxaa fi nyaata seeraan ala akka qaala'u kanneen oomishaalee dhoksan boba'aa fi meeshaalee biroo kontiroobaandiin gara biyyoota ollaa akka dabarsan irrattis tarkaanfiin barbaachisaan ni fudhatamaa jedha. Manni maree kun maatiin ijoolleesaa, jaarsi dargaggoosaa, abbootiin amantaa, hordoftoota isaanii, hooggantoonni paartilee, miseensota isaanii, hoogganoonni gosa isaanii gorsanii walitti bu'insaa fi gocha shororkeessummaa irraa gara nageenyaaf tasgabbiitti akka deebisan gorseera. Warreen faallaa kanaa hiriiranii argaman irratti tarkaanfiin seerri hayyamu ni fudhatamaa jechuun isa akeekkachiise. Daldaltoonni seeraan alaa qaama saalaa dhiiraa murame gurguruuf turan to'ataman. Qondaaltotni Moozaambiik namoota lama ka qaama saalaa dhiiraa murame doolaara 42,000 yookaan birrii miliyoona 2 ol ta'utti gurguruuf yaalan to'annoo jala oolchaniiru jedhameera. Firaafoolii dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Daldaltoonni seeraan alaa biyya Moozaambiik kunneen umuriin isaanii ganna 29 fi 32 yoo ta'an daldalaa naannoo tokkoo qunnamuun qaama saalaa kana akka irraa bituuf qoratan jedhame. Daldalaan Antooniyoo Chikoopaa jedhamu qondaaltota qunnamuun shakkamtoota kanatti dubbii galagalche. Shakkamtoonni kunneen yeroo ammaa to'annoo poolisii jala kan jiran yoo ta'u dhiyootti gara mana murtiitti ni geeffamu. Obbo Chikoopaan jara kunneen saaxiluu isaatiin namoonni faara natti badanii jedha. Yeroo namoonni kunneen akkan qaama saalaa sana bituuf na gaafatan anatu poolisiitti beeksise kan jedhu Obbo Chikoopaan hoogganaa poolisii fi poolisoota kaan iddoo sana jiran fuudheen deeme jedha. Ta'us har'a maaliif akka namootaan geeqamaa jiru naaf hin galle jechuusaa miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Komaandarri bulchiinsaa Milaangee Aliis Ivaariistoo poolisiin ammallee dubbii kana qorachaa jira jedhani. Dabaluunis namni du'ee qaama saalaa isaa irraa muramee fudhatamuu garuu nan mirkaneessa. Dubbiin kun dhugaadhuma odeeffannoo dabalataa argachuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Amma duras waggootaan dura dhimmi akkasii biyyattii ollaa Maalaawiitti mudatee ture. Bara 2013tti namoonni 4 qaama saalaa dhiiraa murame paawundii 16,000 yookaan birrii Itoophiyaa miliyoona 1 gurguruuf wayita yaalan qabamuu isaanii abbootiin alangaa biyyattii himanii turani. Akkasumas baruma sana daldalaan umuriin isaa ganna 30 ta'e magaalaa Zoombaa jedhamtutti qaamni saalaa isaa irraa kutamee turuun gabaafamee ture. Wayita sanatti miidiyaan biyyattii tokko akka gabaasetti kuni namoonni hiyyummaa keessaa ba'uuf akka daandii tokkotti kan itti fayyadamamanidha jechuun qaamni saalaa falfaltootaan guddoo barbaadamaadha jechuun gabaasee ture. Amma immoo odeessaalee gaggabaaboo embasiin Raashiyaa Finfinneetti argamu Itoophiyaa keessaa loltoota qacaruutti jiru jedhus embasii isaa fuula duratti namootni galmeedhaaf hiriiruu yeroo torban tokko ol ta'uuf itti fufaniiru. Namootni BBC'n embasicha duratti argee dubbise haalli Itoophiyaa jiru rakkisaa waan ta'eef hireen gaariin nu qunnama jedhanii Raashiyaaf loluu akka barbaadan BBC'tti himan.
የመጣውን ምክንያት ደግሞ sababni as dhumnee fi embassiin Raashiyaa as jiru loltoota galmeessaa jira oduu jedhu bilbilaan natti himamee jennaan akkuma argamu jireenyi waan baay'ee cimee jiruuf gabaa keessattis wanti hedduun garmalee qaalii ta'aa waan dhufeef amma haalli Itoophiyaa keessa jiru baay'ee cimaa waan ta'eefidha. እዛ ሲሄድ እኔ የተለያየ ድልገት አቺ ሮንደም ጭራብ ብዳነቁን ማጀደ ያዳ ጭራሳ አርገናን ከሞቴ ምን አኔ ገረ ራሽያ ደሙ አከዱ አከውተን ላለም Prezidentiin Keeniyaa duraanii Mwai Kibaki ganna 90tti du'aan boqotan. Prezidentiin Keeniyaa duraanii Mwai Kibaki ganna 90tti du'aan boqochuu prezidentiin biyyattii Uhuru Kenyaattaa beeksisaniiru. Kibakiin bara 2002 haga 2012tti biyyattii bulchan. Ameerikaan rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumameef kata'u deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 313tti tilmaamamu kennuu ibsite. Dhaabbanni gargaarsaa kan mootummaa Ameerikaa ta'e USAID ibsa kamisa baaseen waraana naannoo Tigraay Amaaraa fi Affaar keessatti raawwatameen lammiileen miliyoona 9 ta'an waan deeggarsa namoomaa gahaa ta'e hin arganneef rakkoo hanqina nyaataa cimaaf saaxilamaniiru jedhe. Ameerikaa keessatti bara 2020 keessa meeshaan waraanaa sababa du'aa daa'immanii fi ijoollee ola deemoo ta'uun sadarkaa jalqabaa qabachuu qorannoon haaraan agarsiise. Bara 2020 dura ijoollee fi ola deemoon Ameerikaa hedduun kan lubbuu dhaban sababa balaa konkolaataan ture. Giddugalli to'annoo fi ittisa dhibee ragaa haaraa walitti qabeen bara 2020 keessa ola deemoo US 4,300 ta'an sababa meeshaa waraanaan wal qabatuun lubbuu dhabaniiru odeessaaleen hanganu. Guyyaa har'aa guyyaa fannoo hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti yaadatamee ooludha. Dilbati iftaanii guyyaa du'aa ka'uu yookaan faasikaa jedhamuun haala ho'aan ni kabajama. Keessumaa dilbati hordoftoota amantaa ortodoksii sooma baatii lamaa guyyaatti hiikanidha. Ayyaanni kun bifa amantaan ala taateewwan aadaanis ni kabajama. Fakkeenyaaf mulluwaaf feeluu fi adamoo adamsuu akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Dhimmoota kana irratti ammayyuu itti aanaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sadarkaa teessoo Paatriyaarikiitti miseensa hayyootaa kataan luba badhaasaa tolaa gaafateera. Nuti kan soomnu humna Waaqayyoo argachuuf, cubbuu keenya Waaqayyoon kadhannee dhiifama argachuuf, diina seexana keenya mo'uudhaaf, humna yookaan ayyaana Waaqayyoo argachuudhaaf soomnu. Inni immoo Waaqadha. Inni immoo cubbuu hin qabu. Inni qulqulluudha. Kan inni soomeef garuu ilaa ani soomeera isinis immoo sooma jedhee fakkeenya nuu ta'uudhaaf kan inni kana godhe fakkeenya sana qabanneetu nummoo sooma kana soomnaa jechuudha. Egaa torban inni gara dhumaa torbee dhukkubbii gooftaa jedhama. Torbee dhukkubbii gooftaa jechuun gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee biyya lafaa kana irratti kan inni mul'ateef isa bade Addaamiin barbaachuudhaaf dhufe dhukkuba keenya badii keenya adabbii keenya nurra ga'uun irra ture beenyaa keenya nuu kaffaluudhaaf torban kana keessaa Waaqayyo gooftaan keenya torbee dhukkubbii isaatii yaadannuudha. Guyyaan sanbata guddaa immoo egaa kana booda namni awwaala keessatti qabame akka namni du'aa ka'umsa akka inni qabu hangafa du'aa ka'umsa keenyaa ta'ee guyyaan itti mirkaneessedha. Torban kana keessa amantiin alatti mulluun nyaatama cadaddareedhama yookiin immoo gulbaanis jedhamu akka adda addaatti achiis immoo adamuun kunis jira hawaasa keessa beekamaadha duree eegalee amantii kana wajjin soomana kana wajjin walitti safidu jira yoo gabaabsanitti mu dandeessan. Hin jira. Aadaa biyya keenyaa keessatti illee amma Oromoo biratti wanti baratame tokko hin jiru. Nama awwaalanii yeroo deebi'an mana du'a ga'iitti yeroo tokko yeroo arginu mulluu affeelanii eegu namni yeroo dhaqee sirna awwaalchaa raawwatee gara qe'eetti yeroo deebu mulluu sana namaaf kennu. Kun maal inni aadaan bataskaana keessatti baratame sun aadaan amantiidhaan wal qabatee godhamu sun yeroo inni dhaqee immoo hawaasa gidduutti aadaa ta'ee bartee ta'ee yeroo inni itti fufuus hin jira jechuudha. Adamoon kan inni geggeeffamuu fi yeroo soomni kun hiikamuu jala ga'u adamootu jalqabama. Adamoon maalii fi ayyaana waggaa kana ittiin nyaatanii ooluudhaaf quruphee kan adamsuun jira, bosonuu kan adamsuun jira. Fakkeenyaaf amma bakka tokkotti boortalleen illee yeroo isheen booyyee fakkaattee nama goyyomsitu hin jira. Booyyeen macaafa qulqulluudhaan nyaachuun dhorkaa'oo ta'e illee naannoo ani dhaladhee guddadheetti amma bakki itti sanata adamsan hin jira jechuudha. Kitaaba qulqulluudhaan garuu dhorkaadha. Kitaaba qulqulluu keessatti adamuu akkasitti adamsaati xoomii irratti akka ittiin
nyaadhaa kan jedhu kitaaba qulqulluu keessatti caafamee jira jechuu osoo hin taane baasii isaanii qusachuudhaa fi achumaan immoo abaluu akkasittiin adamoo irratti ajjeesee akka aadaatti iyyuu fudhatamamma battaluma soomni kun ga'utti warroonni ilaamaa yookaan immoo qiyyaafatanii meeshaa kana dhukaasuu warri danda'an adamoo kana adamsanii abaluu akkasittiin foon nu nyaachisee abaluu akkasittiin sooma nu hiisisee jedhanii yeroo isaan qircaa garaagara hirmaatanii ayyaana kana ittiin kabaja illee kan keessa turre waan ta'eef kun baratamaadha jechuudhaaf jedheetan. Nagaan bulaa. Eessi nu jiraadha. Adda addummaa lakkoofsa baraa Itoophiyaa fi addunyaa biroo gidduu jiru irraa kaka'e Itoophiyaan ayyaanota hedduu kakabaju addunyaan kaan erga kabajee guyyoota booda kanarraa kaka'e lammiileen Itoophiyaa biyya ormaa jiraatan ayyaanota bara haaraas ta'e ayyaanota amantaa kaan yeroo lama kabajuuf hiree argatu. Akka lakkoofsa biyyaa fi akka lakkoofsa biyya ormaa keessa jiraataniitti jechuudha. Ameerikaa Minisoota akka jiraatan obbo Daanyii Amantee ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos isa kam akka kabajanii fi akkamiin akka ayyaanessan firaafolii dhugaasaatti himaniiru. Egaa namoonni biyya kana yeroo baay'ee turanii kan biyya kana kabaju namoonni adda addaa amma kan lamaan saayyuu warri kabajan jiru baay'inatti garuu kan biyyaadha kan nuun kabajnu faranjiirran kabajnu kan biyya keenyaadha kan nuun hundumti keenyayyuu kabajnu karaa amantiisoo ta'e aanuma biyyaa wajjin deemna jechuudha. Akka iddoo biyya jirtanitti guyyaa ayyaanaa kan hojiin cufamu akka kaalandarri biyyachiittidhaan yeroo hojii keessanii hojii wal sirrakkisu kan kaalandarri Itoophiyaatiin kabajuun. Kamittiinidha kabajna sitti fakkaate dursitee ganaa waggaa baatiin tokko faa baatiin lama faasii hafuu aanuma kaampaanii keetti vaakeeshinii guuttanna. Mee amma qophiin keessan ammaa kun kan ayyaana Faasikaa dhufaa jiruuf maal fakkaatame? Maal qopheeffachaa jirtu? Egaa mana keessa yoo ta'e hundumtuu aanuma biyyaatti dubartoonnis gaadhiis inuma naqu farsoo kenneettoo kanas inuma naqu nyaatas ollaan wal waamnaa iddoo tokkottidha kan kabajnu. Wayitti dhuftee sangaa kana nama jaattis nama sadiittis afuritti akkuma qircaa biyyaattis inni kaanis akkuma humna isaattis oolaas inni kaan re'ee qalataa inni kaan daanqoo qalataa sangaan kun namni kun durseeti bitee kaa'ee amma arraa boor guyyaa sadan kana warafaan isaa isiniin ga'uudhaan ennaan amma maayila 130 deemnee tiraajisterii kan jedhamu dabarree amma kan qalaa jirru jechuudha. Manatti qalachuu hin danda'amu jechaadha. Iddoo addaa barbaachisaadha. Tokkoffaa isaanii sitti hin gurguranii amma oolaa bitadheen sokka yoo itti yakkadha fuutee qaluu hin dandeessu. Garuu akkuma amantii keetti qalachuu dandeessaa jedhanii si gaafatu kan kana achi immoo ofii keenya si qallaa jedhu. Akkuma amantii keenyaatti morma ofii keenya qalannaa isa booda isaanti gogaa irraa baasanii billiitii isaa si baasanii iddoo tokkotti si ashaganiiti si kennu jechuudha. Kun hundumtuu yoo jiraate maaltu hanqatame ayyaana biyyatti godhachuu fi biyya ormaatti godhachuurra? Biyya ormaa amma fedhe sitti tolu iyyuu biyya ormaa kun biyyuma ormaadha. Amma inni biyya kanaa kana inuma fakkeessita. Ituma waan hundumtuu guutamee jiru amma biyyuma yaadda jechuudha. Ataddana kanatti waan akkasii kana waan baay'ee kana qabdaa maatiin kee kun immoo warri biyya jiru kun amma beelli kun ni jira rakkoon dararoo adda addaa kun ni jira waanuma qabdu kanallee ollaa man qabne waliin illee mee abaluuf illee akkas godha abaluu kun illee waan qabu mee abaluun dhaqaa waama waliin nyaanna mee kanallee dhaqadhaa kennaafiin illee keessa kee jira jechuudha. Garuu kana asitti waan badu tokko malee waan sirraa afullee namaa kennuullee hin dandeessu. So gammachuu kee gadda idduudha kanatti jirtu jechuudha. Ni fakkeessita malee nichi sun dhugaa isaati. Asitti amma akka barbaadde kolfuun illee rakkisaadha. Ollaa jeeqxa jedhama. Muuziqaa adda addaa kana yoo aadaa makee kana banattee mallee ol kaastee akka itti dhaggeeffachuu kana ollaan jeeqattaa. So amma qaba jechuudha. Waan hundumtiyyuu akka biyyaa ta'uun hin jiru jechuudha. Inuma yaaltaga nan gammadatte jechuudha. Dhaggeeffattoota qophiin har'aaf jennee qopheessine.